Dabalataan amma sammuu waa'ee ijoollee musliimaadhaa takka takka ka wajjin taphattan geemii wajjin taphattan tokkoon keessa wajjin hin taphatina. Tokkoon keessan abdusee walaa ebaluu nam tokkoon keessan kana raatuu kana wajjin hin taphatina. Irra dhaaba waan tapha jedhamu. Geemii wajjin illee qabatina wajjin illee taphatina tuffadhaati bira kutaa. Namni isinii kan ol baasee ittiin uummatatti mul'isu jiru isinii kan wajjin taphachuu jiru. Maqaadhaa fi isinillee ammoo isaan morkattanii akka giiftiin argamu duniyaadhaaf jecha amantii keessan hin gurguratina ijoolleen keenya. Kalaas ofirraa kutaa dhiisaa gataatti dhiisaa akkuma jiru sanitti jechuudha. Tuffadhaatti dhiisaa ijoollee wajjin taphattan jechuudha. Ijoollee wajjin taphattan geemii yoo inni isinitti hime akka mucattiin tokko dasina jettee turte haadha seenaa jedhanii amma haadha manaa asliitinatti fakkaata. Wallee dasina jettee turte hedduu. Itti ergatee gaafa dhufeetiin jedhu siidhaa aadaa jetteen jedhe. Erga sana ammoo waa xiqqoo si haasa'uu barbaadde jennaan ayyee ati mirga qabda amantee barbaaddetti amanuu mirga qabda jettee ayyee nagaan turi jettee irraa cufattee biraa deemte. Bekka akkas dalaguun. Kanaaf akkoo akkanaa kan beekamtiitti kennuun barbaachisu irra cufatanii biraa deemu. Bekka. Sini galtee hedduu dasina jette argeetiin ture viidiyoo sanii irra cufattee biraa deemte. Siidhaa aadaa ka wanna jedhe sun jettee eega sana ammoo amantii barbaaddetti amanuu mirga qabda. Gaafii si gaafadha tultul jedha. Gaafii si gaafadhaa jedhaan. Gaafii si gaafadha gaafa jettu ammoo dakki ani aga silaadha amantii irraa waa deebisuuti. Amma ati waan barbaaddetti amanuu qabda mirga qabdaati jettee biraa kutte irra cufattee jechuudha. Akkas yoo xiqqaate akkas gochuudha qabdanii. Geemii taphanna jettanii wama goona jettaniiti islaamaan xiqqeessinaa isiniin jechuudhaaf. Tuffadhaati biraa kutaa. Akkasii eeggadhaa jechuudhaaf waan kanarratti ijoolleetti hima. Abduu seenillee itti meetiin jira yeroo takka. Ammas ammoo abduu seenfaati ijoolleen biraallee wajjin hin taphatina. Eeggadhaa waan akkanaa kana tuffadhaa biraa kutaa. Akkasii ijoo. Jalan deebiidhaa tuffadhaa biraa kutaa. Waan bu'aa hin qabne akkanaa kunni maal fo'aa waan tokko bara. Gaafa qarshiin achi dhabamte yoosuu as garagalee dhiifaa manaa godhaan hin dogongoree jechuudhaaf. Tuffadhaa biraa kutaa. Jalayyuu hin deemina. Waan akkanaa kana tuffatee yoo lafatti gataan uf beekti malee uf hin bartu wanni akkanaa kunniin. Tuffadhaati. Irraa wanna jedha irraa dhiisaatu bira kutaa. Dhiisaatu bira kutaa. Wama isaadha lafaan kaasina. Wama isaatu lafaan kaasina dhiisaati bira kutaa. Taane ammoo obboleewwan itti himaa obboleewwan ammoo haa qabatu yoo kan qabatu taate. Yoo kan hin qabanne taate ammoo gaafa sana ammoo silaayyuu maal muslimni bakka jiru bakka hundaan jira ofirraa qabuun dirqama. Akkas. Rabbiin khayrii haa godhu. Ayyee. Abu maal jirtanii? Yani dhugaadha ijoolluma islaamaa keessa ijoolluma teenya tanaan maqaa itti godhu jira naman dhaga'anii gaafa daangaa namni tarkaanfatee nabi Muhammad irratti daangaa tarkaanfatee jedhe zarraaf jedhanii lafaa hamaasaan jedhanii ka'an gaafa halkanii guyyaa kallattiin arrabsu jiru nama kana saahiba godhattee walau kaana aabaa'ahum rabbi jedha abbaa kee haadhatee obboleeyyan kee haadha manaa ta'ullee jedhan xilaata keeti jiran isinii ka dadhabne taa'a jenne dubartii shamara geema hojjetan ijoollee islaamaa keessa achitti arrabsaa olee nabi Muhammad dhufee isin jalatti ababaa ilillii isin irraa gurrata ni beeka asiin waa isin lallabee viidiyoo isin irraa cirachuu jira dogoggora keessa isin galchee keessa wanta deemu jira hin baratu warri isaaniitu wangeeluma cirte sana koottu baradhuu jedhanii isaanu barachuutti hin jiru isin irraa gartee manfaaf deemu jira jiran dhaabbadhaa rabbi sodaadhaa hin godhatina jaalallee abbaa fedhe hin godhatina akka oromummaatitti akka sabaa waliin deemnu gaafa namni tokko nabicha keenya irra deeme abbaa fedhe haa taatu nasabummaa biyyummaallee walitti hin qabu yaa soo saniif dammaqa dhuftanii hojii waa lallabneettan dhaabbadha abdusee irraa eegali inni irraa eegali warra masrii jirtan keessan hundi keessanuu dhaabbadha dhiisa xilaata aduwwi waa aduwwakum barkee kafaarri murtaddiin akkanuma yoomiyyuu warri daangaa hadadhabne kanuma murtaddii islaamaa tira jedhu biyya islaamaa keessaa dhufe obboleessa qaba maatii qabaa miti obboleeyyan dura himan achi booda yoo gara biraatiin miidhamu taate bara obboleessuma kanaatu duula bor injira feemas obboleessaatis haa dubbatu itti dhaabbatu amantii jedhiisi jedheen yookaan nutti gallakkisu maali biyya lafaarra jira bara biyya waaqarra samiirra hin jiru soo saniif ka'a lafaa ergaa tana dabarsaa viidiyoo dalaga obboleessa mubaarak musammaadha amantii teenya biyya islaamaarra dhufe waan hin taane raawwachuu jira dhaabbadhaa dhiisa hin godhatina takka biran dhaqina gaafa barate haa dhufu aliif takka hin beeku waggaa 27 islaamaa keessa jedhe aliif hin beeku wangeelallee irraa walaba kun taattu masqala godhatee duraanuu deemu jira dhokatee lafa jira birriif deema walii gallee kanaaf fagaadhaa isinitti himne isini kadhadhamne gartee
tumsa rabbii amantii teessaniif baradhaa fageessaa firraa ijoolleen islaamaa ijoolleen kiristaanaa ijoolleen nagaan jirtu maatii ta'e namoota bar maatii keessaa kiristaanaas waaqeffata islaamaa nama qaba waan akkana rabbi nu garsiifne wallaala murtaddii waan deemeef hin beekne waan itti jiru illee hin beekne gartee jaldeessuma suuraa jaldeessaa irra kaayateetuma taa'u yoo gartee gaafii gaafatan barsiisaan hayaamaa jira jaldeessa soo saniif dammaqaa kanuma isin jenna galatooma ustaada viidiyoo daleeyna kana booda namni gartee namticha kanaa wajjin wal xilaata keenyaatu isaa fi atis nama gartee nabi Muhammad arrabsu farqii takka hin qabu nama san jaalallee godhatee wajjin taphatu isin hanqa nama kana dhiiftanitti jaalallee isaati isinu isin ka amantii teessanis ulamaa istiqeessaa jiru kanuma isin jenna ustaada. Barakadha Abu Muaz rabbi sana barakachiisu akkasi waliigalatti yaa jamaa akkuma dhageessan kana irraa fagaadhaa waan akkanaa kanniini gowwaa akkana kan irraa fagaadhaatti dhiisa biraa kutaa isiniin jechuudha. Inni galtee waan beekne meeqattaa baradhu jennee ni daddabne waan tokko hin beeku. Wala macaafa hin beeku, wala quraana hin beeku, wala islaamummaa hin beeku, wala kiristaanummaa illee waan tokko hin beeku. Mee akkam godhansa yoo wajjin haasofte ji'a sadii naa kennaa haasa'ee deebaa jira. Deemiiti tayyee miidiyaa gadhiisi deemi baradhu kootu gaafa jettuun hin deemu. Asumarra oolu. Ijoolleen peenteenu garii isaaniidhaa kan itti ka'uudhaaf itti ka'utti jiran kuni bilaashuma waan faayidaa hin qabne isin galte. Peenteellee bilaashuma maqaa balleessa akkuma amma gurbaa barsiisa kiyya jedhee olii gad oofuseen. Sunillee akkuma isaa kanaa bara. Waan tokko hin baranne waan tokko hin jenne asumarratti ol ba'eetu waan barsiisaatti ta'e humnaan jechuudha giddiidhaan. Amma kanumatti raatuma kanatu booda deebi'ee barsiisa peenteedha ofiin jedhaa bara. Amma kanumatti barsiisa peentee ta'a bara waan biraati miti. Isin galtee wantoota akkanaa kanniin tuffadhaa biraa deemaa wajjin hin taphatinaa wajjin hin dhaabbatinaa lafumatti gata anatu isiniin jedhe san boodaan ammoo gatamtee yoo jette ammoo ofii isiitiin of barti yoo san bira dabreetiin ammoo islaamummaa ni arrabsa malee lakkii nabi Muhammad ni arrabsa malee jedhe wallahi adaba sani argata umrii isaa guutuu adabatti ni deebi'a wallahi ni deebi'a akka gurri ofirraa qabdu duri yoo akka gurri siidhaa sun isirra jirtu sun ucittu irraa goon dhaabbadhuutii taa'ii jedhaanii adabaan obboleewwan ni qaba obboleewwan dhaabbadhaa jettuuni nama zarii isaadhaa beekanii akka kaawwan illee akka jaldeessa kaan illee nama fageenyaa miti nama muslima jidduu jiraachaatiin ture maatiin isaa umrii kan keeku umrii isaa guutuu biyyatti deebi'uu hin danda'u akka kanaa itti humnaan jechuudha isin galtee umrii isaa guutuu biyyatti deebi'uu hin danda'u biyya muslimni jiraatu keessa jiraachuu hin danda'u turkii keessatti ma muslima jiraami dhaabbadhu jedhaani khalaas obboleewwan namni taanta dhaabbadhu jedhaani gurbatti olii gafiidhu taa'iti amantii peente ta'iti shubbisa dhiisiiti baradhu jedhaani akkuma garaa wannaa kana garaa furdaa kana ol fuuteetumaan dubartii wajjin lafa dhiitaan olini gataa baradhu jedhaani khalaas islaamummaa arrabsuun Muhammadin arrabsu inuma afaan baafatee anatu isin arrabsu jira jedhaan peente dhambar namni akka kiyya Muhammadin isin arrabsaa jiru hin jiru jedhaani isin galtee waan akkana kanarraa akka fagaatuuf gorsaa namni firaadhaan itti dhiyaatan namni zarii isaa beektan namni isa beektan dhaabbadhu jedhaan amantii kiristaanaa qabate qabate gattaa itti baradhu kanuma wanni jedhaa jechaa jiru islaamummaa namni barate jira yoo qabattee jiraatte gattaa baradhu jennaan ergaan keenya kanuma gattaa baradhu kiristaanummaa amantii macaafa kan kee baradhu tokko tokkoon gad jedhiiti baradhu miidiyaa irraa nutti iyyaatiin hundooliin kanuma wan biraati miti san bira dabree ammoo namni islaamummaa arrabsa nabi Muhammadin arrabsa jennaan rabbiin arrabsa jennaan ammoo gaafsan uf arrabsu jira malee nabi Muhammadin miti wallahi haqiiqata wanni kakadhee isinitti himu namni nabi Muhammadin alayhi salaatu wasalam arrabsu abadan amaana keessa hin jiraatu jiru duniyaa kanarratti nagaa keessa hin jiraatu amaana jechuun isinii galaami arraa kana nagaan buluu danda'a boru nagaan buluu danda'a waggaa lama nagaan buluu danda'a waggaa sadi nagaan buluu danda'a garuu ammoo namtichi gaafa biyya dhayte eenyu si dhiisasa eenyu si dhiisu muslimni sii qabateetiin ta'a ilmi xiqqaan irra si dhaga'u kun sii qabateetiin ta'a umrii kan kee guutuu nagaan hin teessu gurbaan amma Abu Muaz Jaldee sedaniin suni ka waajib hin jedhu suni biyya galee ture yeroo takka osoo galee isaadhaan dhaga'ee dhokatee hululu shuu jedhaatiin dhokatee ofirraa daddafee fiigaatiin gara biyya irraa dhufeetti deebiin ajjeesanii oolan jedha natti mari'atanii ajjeesanii oolan osoo namni tokko irratti mari'atanii iyyuu akka irratti of sodaata jechuudha. Abdoon manaa gad hin bahu amma abdoo gurbaan jedhanii sun manaa gad hin bahu guyyaa takka guyyaa manaa gad ba'e takka akkuma tasaadha ijoollee walitti dhufee jennaan ijoolleen booksiidhaan qabde. Isinii garee
boksiidhaan ijoolleen qabde sanboodaan ammoo kalaa safuuri qulqulluun keessaa luqqa'ee sanboodaan wassalaam namni nabi muhammadin alayhi wassalaam arrabsitanii jiruu duniyaa kanarratti amaanaan hin jiraattan okay hin jiraanna yoo jettanii nagaan waan biraa godhaa isin hin jenne nuti amantii keessan lallabadhaa yoo nabi muhammadin illee nabiyyii miti jettan mirga keessanii nabiyyii miti waan jedhu ragaa qofaan haasaa hin arrabsina ragaa qofaan koottaati haasawaa gaafadha yoo gaafachuu barbaadan gaafadha saniin ala ammoo dabarsitanii waa arrabsina waan akkana goonaa keessattuu awwaleedha awwalee gurbaa jedhanii sitti basirratti dhageeffadhu namni akka isaallee akka isa ta'uu barbaadde wallahi amaanan jiru duniyaa kanarra hin jiraatu abadan amaanan hin jiraatu jiru duniyaa kanarra muslimni siif obsa dhugaadha akka muslima ammoo ka obsu hin jiru amantiin kamiyyuu ka obsu hin jiru akka muslimaadha muslimni wallahi ahmanni akka muslima bira jiru tokko bira hin jiru ortodoksiin bar gaafa liji yaadeti xiqqishin waa dubbateetiin jedhe qeeqa wayii godhe bar qabdeetiin karchallee geessite akkasii bar xiqqishin waa dubbannaan kalaas akka muslimaadha akkasii obsu hin jiru garuu gaafa obsa fixate muslimni sinniisu adabadhu amantii kan kee badadhu beentedha meeti fikirii yesuus si qabeemi fikirii yesuus eega si qabe fikirii sanii qabadhuuti macaafni kan kee as jira macaafa qulqullu jettee kiristaanitti amantu sani dubbisi gattaa'iti yoo ka dubbisuu beektu taate bira dhugattaa'iti amantii kiristaanaa baradhu dhuftee ammoo islaamummaa arrabsa jennaan dhuftee islaamummaa arrabsa jennaan ammoo nuti as jirra innanaa labil mirsaad as jirra jechuudha nutillee as jira akka muslimaatitti akka muslima guutuutti jechuudha har'a si dhiisuu dandeenya boru si dhiisuu dandeenya garuu umrii kan keedhaa nagaan hin jiraatu ilmaan kan keetu nagaan hin jiraatu eeggadhu callisteetumaan in taphadha jettee amantii islaamummaan beekta ijessi keessaa ba'a wallahi sitti mee jira qajeelitii taa'iti amantii kan kee baradhu nagaan ofirra jiraadhu bakka jirtutti waan qojadhu jiraadhu waa nyaadhu namni si dhoowwu hin jiru bakka jirtutti pheenteedhaami pheenxee ta'e tayyib nyaadhu waan dhugi nyaadhu jiraadhu jaraanillee waan haa kennaa jedhi yoo jarrilee waan si kennite nyaadhu irraa rakkoon qabdu hogguu jiru gara shari'aatiin miti beeqa nyaachumaaf saniin ala dabartite ammoo yoo kabajan godhanne taate obboleewwan kan kenne eegna ijoollee muslimaati obboleewwan kan kenne taa'imanii kabaja sitaa godhan san bira dabartee jennaan ammoo nutu kabaja sittiin goona kabaja nutu sittiin goona gaaf san ammoo olii gad xiixxee musliim nama ajjeeseettee olii gad hin xiixin malee sigaltee waa arrabsa jettee olii gad hin xiixin gaaf sanii ufumaa kan keetii lafaa kaatee tuttuuyite kaatee olii gadi musliimni waa ajjeesettee hin xiixin adabadhu ta'e kanuma wannan jedhu Ustaaz gara wannaatti deebiin asirratti daqiiquma sekeendii soddoma wanni jechuu barbaade tokko yoo jiraate dhiifama wajjini dhugaa dubbachuudhaaf obboleewwan mucaan kun obboleewwan isa malee sadii qabaas gubbaadha namni gaa firummaa dhiigummaa walitti jira boodamoo namni waa namaan jechuu danda'a waan ta'eef isaanillee ammumatti waan tokko akka jedhaniin abdii qaba lammaffaa ammoo yoo dogongoruu baadhe nama 1,500 as jiru kana keessa namni 1,000 mucaa kana fooloo irraa qaba jedheetiin amana kiyyattane shakkiidha ragaan qabu namni 1,500 keessa namni 1,000 fooloo isarraa qaba mucaan kun gaafa jalqaba akka dhufeen fooloo 13,000 qaba fooloo sanatti ergee nama irraa balleesse ofii kiyya ajajni tokko malee jechuudha amma nama kana osoo fooloo dhuma qofarraa kaasanii namni kun miidiyaa kana gubbatti akka nama miidiyaa ture tokkotti lakkuma fooloo isaa heddummaataa deemu machaawaa deemu osoo waa takka dhugin akka waan nama machiin qabdee fooloon isaa adaduma dabalaa deemuun machiin isaallee dabalaa deema kanaafuu ijoolleen islaamaa namni laa ilaaha illallah muhammadan rasuulullah jedhe hundi isaa fooloo irraa kaafachuudha lammaffaa haydaro viidiyoo inni haydaro sagaleen kee dhagamu ustaaz inni dhagama obsa eenyudha ka jalaasa'u jiru dhuma irratti ammoo wanni jechuu barbaadu yeroo inni viidiyoo akkanaa waraabu laayivii viidiyoo namni ummaan 1,200 riipoortii goonaa wallahi yoo masaan dhabama isaaf tiiktook isaa lachumaan dhabama ganaa isin namti kan garee shahaadaa kanaa abu muwaazin fa'aa arrabtu ni beekta yoo ta'e viidiyoo isaa barakaan argatu jiru tiiktookii 15 jalaa gubate ilaa ammaatitti viidiyoo isaallee ilaalamu tiiktook isaallee barakaan qabu namni hammanaa kun xiyyeeffatee inni kalmaa takka dubbannaani
ajaja amma isin kennitanii ala darbee yennaani riippoortii qofa wanan biiduun isa achuma dhaabbata Facebook TikTok isaallee achumaan darba kanaaf karaa gabaabaan nama kana yoo qaamaan dadhabne لو جعلتم بالسر هذا afaan qabu dandeenya. أيوة هيه غاري دا يا دبري دا هيدر كينيا ربين بركة سني أقوله maqaa isaa nutti maa jettiis maqaa maal goseetti isin yoo isinitti wallaytanii waloo gootanii. Aya engaa isa kana achumatti xaraawwanneettiin gara wanni adda dabarru. Shahadaan eenyu ture abdii? Yaa jamaa koppii linkii godhaayyee tole. Shawaa jirta dubbantu? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isiin shahadaa qabattee baatee jirti ustaz. Sanyii ka jiran. Shahadaan nama lama qabate isaa? isheen jirtu kunis qabatteetti ustaaz isheenii hulateenyaarra jirtu kun Shawaa moo? shawaa Moo miti opiidiin? Isheen olette nyaatti. OPP ODP immoo? ODP wala isheen qabattee turte Waan naannoo eenyu kana ta duratti keessa jirtoota minnisa? Ayya shawaan tun haa dubbattu kaya jamaa. Shawaa haasa'ime? Akkam jirtan ustaaz? Fayyaa qabda ati shawaa? Nagaan jira galata rabbii. Alhamdulillah baguma rabbiin galateeffatte abboo Yesuusii fi hafuura qulqulluu kana uumama dhiifte. Lakki rabbii dhuman galateeffadha. Isa duraa yoo dhifama naa godha. Alhamdulillah. Musliman taane ati? Intaani ustaaz dhugaa xiqqoo waanuma xiqqoo naaf amma garuu. Maal faatu siyaa fi keekii muruufaa uumama kannimmoo? Laa isa warri garee shaadaa keekiitiif na jedhaniiru. Waan garee shaadaayyuu keekii naa bitu anumatu waan sirreeffadhu naa xiqqoo naafi malee. Inshallah rabbiin siyaa sirreessu ayyee. Gaafii xumurtee jirtaa guutumatti? Laalaan hin qaba garuu gaafii kana numan gaafadha homtuyyuu naan deebisan jarri. Ka jaraa osoo hin taane kan muslima irraa hin qabdu? Isa barachaan jira ammoo ustaaz. Okay. Baradhu rabbiin khairii siif haa godhuti ayyee. Yoo gaafii qabaatte gaafii gaafachuun isaa hin sodaatini muslima irraa yoo qabaatte sirriitti si haa galuuti. Ashi ustaaz rakkoon hin jiru. Kan kiristaana irraa ustaaz gaafii tokkoon hin gaafadha jedheeni wangeelli yookaan immoo macaaf quddusiin jecha eenyuuti kan jedhudha. Mee haa deebisanii ka jirtanii kiristaanonni mee macaaf quddusiin jecha eenyuuti jette gaafatte? Wallahi macaaf quddusiin jarri akka jedhan ka yeroo nu deebisan akkama jarri nu deebiste sitti himame akkuma jarri nu deebiste. Biqilaa seene eeywa. Jarri akka nun jettu nama 40 barreessee jedhani. Nama 40 barreessee jedhanii nama 40 yaada nama 40 jedhan jarri. Jecha rabbii miti kaa garuu jecha yaada isaaniiti malee. Akkamiin jecha rabbii jedhan saafni fakkeenya wedduu caalu fa'aa osoo jiru moo? Osoo wedduu caalu keessaa osoo beellee waan fakkaatu xiqqoo siidha. Osoo wannaan wedduu caalu keessa jiru ammoo jecha rabbii teechuun nama dhiba. Rabbi dubbatee jechuun wedduu caalu bar nama saalfachiisa. Akkaataa itti amanan nama dhiba sii galtee. Dubbii rabbii teechuufillee nama dhiba. Maal jechuufillee nama dhiba wedduu caalu osoo jiru. Nama 40 bar keessattuu macaafni kun bar jaarraa tokko keessa waggaa muraasa keessatti kan barreeffame.
Na karaa nama tokkootiin miti. Karaa nama afurtamaati. Afurtamaa olii. Akkasitti barreeffamee lafa kaa'ame yaada namoota garagaraadha. Ayidooloojii garagaraa qaban. Kakuu mo'aa keessa odha baay'inni isaadha warra Yahudootaatu barreessa. Kakuu haaraa keessa odha ammoo warra Kiristaan ofiin jedhu. Warra Kiristaan ofiin jedhutu barreesse. Kakuu haaraa warra ofiin jedhu. Ayidooloojii garagaraadha. Ayidooloojii Yahudaa, ayidooloojii Kiristaanaa. Kun ammoo gariin isaadha kan seenaatu jira. Fakkeenyaaf mootota, macaafa mootota, macaafa seenaa bara seenaa bara tokkoffaa, seenaa bara lammaffaa, macaafa abboota firdii, macaafa Saamu'eel tokkoffaa, Saamu'eel lammaffaa kunniin waan seenaadha dubbata. Daawit akkana hojjetee, Ebaluu akkana hojjetee kan jedhu. Kun ammoo kitaabaan gariin isaa ogummaa jedhanii wedduu caalu ammoo ogummaa keessatti lakkaa'ama. Bakka ayidooloojii garagaraatu walii garatti nama waggaa 1,500 ol, waggaa 1,500 naannoo sanii ol itti fudhatee jira osoo kitaaba kana sirreessuun kiristaanota biraa kiristaanota Yahudaa biratti. Waan zamana fagoo walirraa fagoo keessatti barreeffamee wal bira ka'ee kiristaanota lafaa fuudhanii walitti qoqqocanii kanatti haa amannu jedhan malee kitaabni kun ka Rabbi biraa dhufeedhaa miti. Kitaabanuma namoonni garagaraa barreessaa walitti qabanii hafuura qulqulluu barreessee jedhanii. Giddi maan jedhan malee ani nama hafuura qulqulluun barreessee jedhu hin jiru macaafa keessa. Musee yoo fudhatte hafuura qulqulluun barreessee hin jenne. Nagaas ni haa ta'u. Gaaffiin inni biraa immoo ustaaz Yesuus Kiristoos yeroo Yohaannis xammaqe sana nuti silaa cubbuu gooneefi kan xammaqamnu Yesuus Kiristoos cubbuu hojjeteeti moo maaliif xammaqame? Wallahi isa kana kama jara gaafannu mee cubbuu hojjeteeti moo maaliif xammaqame kan jedhu mee jaruma gaafanna. Yesuus Kiristoos cuuphaan inni cuuphame cuuphaa cubbuuti. Maatiyos boqonnaa 3 irra jira cuuphaa cubbuuti kan inni cuuphame suni. Maaliif cuuphame kan jedhu jarra nu barsiisuuf jetti jarri keenya beekee waa hunda nu barsiisuuf jedha. Inni nagaama. Nagaamu. Inni nagaama. Nagaa alhamdulillah fayyumaami. Jirra galata Waaqayyoo kan siin. Jirra alhamdulillah fayyaadha. Baga jiraattan. Akkami maqaan kan keenyu? Maqaan kee Obseen jedhama. Ayyeetti fufi. Akkam nagumaami maal qabda? Gaafii qabda moo deebisuudhaafi? Mucayyoodhaaf deebisuudhaafi? Ani ishee wajjin haasa'uun barbaadu. Isheen nama amantii hin qabne amantii qeequuf malee amantii barachuuf miti isheen si jalqabuma. Duruma kaasee tan beeka isheen kiristaana keessas hin jirtu musliima keessas hin jirtu. Isheen amantiif amantii walitti buusuu fi akkasi gaheen ishee malee ishee wajjin haasa'uuf miti ani. Isiidii si keetu dubbadhu. Yaa kanan jedhee baari ishee quraan moo keessan barsiisa. Okay. Ani yeroo baay'ee jechuun jidduudhaan dhiifama naa godhi obsee yeroo takka dhiifama naa godhi biqilaa kana dubbisee si deebi'ame daqiiqaa takka qofa. Biqilaa. Oh. Salaama siin jenna moo akkam oolte siin jenna? Salaamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si haa guutuu isaa? Guuttee jirta sii guutaa? Dhugaa kaleessa galgala waa dubbataa ture mana kanatti. Ayyee shaadaa qabattee deemteeti? Qabadhee gale. Masha Allah. Eessatti qabatte? Finfinnee asuma piyaasa. Masjida seentee qabattee dhufte? Ayyee. Amma mee maal jenna isaa maaliif nuti hin garsiisin viidiyoo maaf hin baasin yookaan maaf hin waraabin? Suura nan qaba viidiyoo illee waraabna malee. Masha Allah. Suura iyyuu maxxansimee rabbiin barakaa si haa godhuuti. Akka nuti hundi keenya barruuf jenna malee waan biraatiif miti. Kaleessa shaadaa ni qabadhe jedheetti hin deeme biqilaan. Nuti dhaqee qabadhaa jedheetiin ture. Irra yoo deebiin ta'us anallee walumaan yoo irra deebitanuu takka rakkoo qaba. Guutuun keenya isuma wajjin jechuu moo? Walumaan takka haa jennu homaa rabbuma jira. Biqilaa
Oh. Biqilaani. Muddisa Ustaz Rabi muddisa. Kan hin jedhu akkanumatti akka namni hundi isaadhaa qalbiin isaa gammadduuf jecha laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah ka jedhu kan wanna jedhitiitti dubbadhuuti wanna jedhitu. Maal dubbadhu? Rabbiin tokko malee kan biraa kan haqaan gabbaramu hin jiru nabiyyiin Muhammad ergamaa dhugaati kama jedhu kan Muhammadam. Roobaa jira na biraa ta'u. Akkin siin jedhe Rabbiin tokko malee Rabbiin biraan jiru Allah malee Rabbiin biraan jiru nabiyyiin Muhammad ergamaa dhugaati kama jedhu kana qofa. Rabbiin tokkicha malee kan biraan jiru nabiyyi Muhammad ergamaa rabbiiti. Nabiyyiin Muhammad alayhi salatu wasalam ergamaa dhugaati kalaas kanuma muslima jechuun kanuma muslima jechuun alhamdulillah baga Rabbiin islaamatti wafaqe baga Rabbiin islaamaa siif kenne kaleessa illee dubbatee jira akka Yesuus Kiristoosii waaqa jedheetiin waaqessine kaleessa galgala qabadheetiin dhufa jedheetiin